Wallagga Bahaa keessa bulchitoonni jiran bulchitoota aanaa warra qonnaan bultoota ta'ee gammoojjii keessa qubataa guddataa dhufan ansila siniin jedhee fi milishaa faannootii wajjiniin hariiroo diinagdee qabu wal keessa. Warri kun egaa warra biltsiginnaan muudedha. Sanyii isaanii Oromoo ta'uu danda'a, Amaaras ta'uu danda'u, waan fedhanis ta'uu danda'u, garuu bulchaa aanaati jedhamanii warri kaa'aman. Bulchaa aanaa jedhamanii warri kaa'aman. Warra boqqolloo saliixiif nuugii qotu wajjiniinitu bu'aa adda qooddatu. Oomisha gammoojjii keessatti taasifamu sana keessa. Bu'aa adda qooddatu. Kanaafi warri bulchitoota aanaa ta'an kana keessa namni qulqulluun jiraachuu danda'a. Garuu daataan achi dhufe, ragaa achi dhufe kan agarsiisu. Bulchitoota aanaa warri ta'an qonnaan bultoota warra lafa qotanii boqqolloo saliixii nuugii oomishan kanaa wajjiniin bu'aa adda qooddatu irra. Sababa kanarraan kan ka'e jara kana hin gargaaru yoo danda'an hin gargaaru malee dhaabbadhaa jechuun hin barbaadan yookaan immoo hin danda'an iyyuu. Ilaa dubbii kana qalbeeffadha. Warra bulchaa aanaa bulchaa jedhamanii muudamantu faannoodhaa fi qonnaan bultoota Amaaraatii wajjiniin wal ta'ee Oromoo buqqisaa jechuudha. Maal gochuudhaaf? Faayidaa diinagdee jaraa wajjiniin adda qooddachuudhaaf. Bulchitoonni godina kana lamaanis akkasuma irra deddeebiidhaan odeeffannoo corre keessatti irra deddeebiidhaan kan maqaan yeroo baay'ee ka'u bulchaa godina Wallagga Bahaati. Bulchaa godina Wallagga Bahaati Waaggaarii Nagaraa jedhama. Bulchaa godina Wallagga Bahaa. Faannoodhaa wajjiniin milishoota isaanii wajjinis qonnaan bultoota isaanii wajjinis faayidaa guddaa kan qooddatu bulchaa godina kanaati jedhee amana namni naannoo sana. Ragaa qabnaa kanarratti. Kanaafi faayidaan diinagdee jiru kun baay'ee dubbii cimaadha. Inni kun egaa waan isinii namaanii dhaabbadhu maaliif uummata rakkataa kana ilaaltee waan tokkoon gootuu jettan miti jechuudha. Maaliif qaxaramee hojjetaa jira jechuudha. Faayidaarra dhaabbatee hojjetaa jira. Isaa fi hojiin inni guddaan bulchiinsa tochoosuutu hin ta'in, uummata tajaajiluutu hin ta'in nagadachuudha jechuudha. Inni kun egaa waliigala bulchiinsa biltsiginnaa yoo ilaaltan bulchitoonni jireenyi isaan jiraataniif iyyuu isa kanadha. Bulchitoonni konkolaataan bitatan taanaan mana gurguddaa babbareedaan ijaarratan taanaan maal isaa bulchaa ta'arree jedhanii amanu warri biltsiginnaa akkoo beektan. Haaluma kanaan warri naannoo kana jiranis odeeffannoo kennuudhaan, faannoo jabeessuudhaan, waan isaan barbaadan dhiyeessuufiidhaan, uummatas gaafa isaan buqqisan balbala banuufiidhaan wajjin hojjetu jechuudha. Bulchitoonni aanaaf bulchitoonni godina kana lamaanii. Kanaafi lafti qonnaa gammoojjii godinaalee kanneen keessa jiru guutummaadhaan guutuutti bifa jedhamuun danda'uun gammoojjii keessatti amma to'annoo warra dhalattoota Amaaraa jala galee jira. Haaluma kanaan hooggantoonni bulchaadha jedhamanii warri kaa'aman qooda yookaan immoo sheerii fudhatanii hojjetu isiniin jedheera. Gama kan biraadhaan salphistanii yoo ilaaltanii jechuudha. Bulchitoonni aanaalee kanii Wallagga Bahaatiif warra Guduruu keessa jiran faannoodha jechuudha. Ammas irratti afaan hin barbaade yoo haasa'u, afaan Oromoos haasa'u, sanyiin isaas Oromoo haa ta'u, warri kana godhanii baay'een isaanii akka faannootti ilaalamuu danda'u. Faannoodha jechuudha kan bulchaa jiru. Ilaa dubbiin kun har'a salphaasanitti fakkaachuu danda'a. Faannootu bulchaa jira jechuudha. Bulchaa taateetti jechuudha faannoon. Aanaa bulchiti, godina bulchiti. Maal naannoo Oromiyaa miti jedha namni taa'e. Fudhatameera.
kan sponsorii godhu sirna biltsiginnaati. Akkuma sila isiniin jedhee godina Wallagga Bahaa kan bulchu bulchaanii godina Wallagga Bahaa Waggaarii Nagaraa jedhamu maqaan isaa irra deddeebi'ee ka'a kanarratti. Hamma kana gadi fagaatee jira dubbiin. Hamma kana jabaatee jira. Anamma hiikoo isaa keessa lixaan jiru laa. Wantoonni kun garmalee walxaxoo ta'anii harka wal keessa naqatanii waan deemaniif isuma kana akka hubachuu dandeessaniifanii isuma duwwaa dubbataa jira. Daataa akkuma duwwaa naasaa jira. Sadii dubbadhe moonaatti. Wanta arfaffaatu jira. Isa hiikoo isaa kanatti booddee nan dhufa keessumatti waa'ee hariiroo diinagdee kanarratti. Deeggarsa sirna biltsiginnaatu jira. Sababa isa arfaffaan inni kun. Deeggarsa sirni biltsiginnaa akkuma sirnaatti deeggarsa inni qubattoota Amaaraatiif faannoodhaaf godhutu jira. Hamma har'aatti. Hamma ammaa kanatti. Inni kun isa Abiy gamasiis gamanaas kan faannoo fakkaatu hidhachiisee akka uummati wal loluuf godha jedhamu qofaa miti. Achi qofaa miti. Lafa qabataadha inni kun. Sirni biltsiginnaa Abiy Ahmed woboonaaf loluu akka woboon naannoo kana keessa hin tochoone hidhanii naaf qabu jedheetu faannoodhaa fi qubattoota Amaaraa waggoota 8 darbaniif qawwee hidhachiisaa ba'e. Qawwee hidhachiisaa ba'e. Kun godinaalee kana keessa nama deemeef nama odeeffannoo funaanuuf wanta ifa gala. Qawwee hidhachiisaa ba'e jira kana. Kanaafi faannoon eessaa qawwee fiddee jettanii badaa waan dhiphattan hin qabdan. Horii hamma kana eessaa fidan kan ittiin rasaasa bitan jettanii badaa waan dhiphattaniif hin qabdan. Mootummaadha jedhamee kan aangoo qabatee jiru sirna biltsiginnaatu qawwee hidhachiisaa ba'e jira kana. Isa kana mooyi wanta kanarratti namni ragaa baay'ee waan barbaadu natti fakkaatu. Akkuma yaadattan al tokko Shimallis gurbaa Abiyyii fi kootii baatu kana jechuu kooti. Sama pirezidaantii Oromiyaa dhamee taa'u. Pirezidaantii naannoo Amaaraa waame ibsa wajjin kennanii kottaadhaan woboo wajjin lollaa Oromiyaa keessatti jedhanii ibsa kennaniitu kana godhaa turan. Yaadattu baay'een keessanii viidiyoo sana amma YouTube irra jira ilaaluu dandeessu. Hojii keenyadha kun kottaa walii wajjiniin dhandhee woboo lollaa Oromiyaa keessatti. Waan isaan ibsa irratti kennanidha siniin jechuu kooti. Garuu qabatamaatti immoo waan uummanni naannoo sanaa beekudha. Yeroo isaan fidanii qawwee hidhachiisan yeroo isaan rasaasa kennaniif immoo uummati immoo hin ilaala hin arga. Kanatu ta'aa jira. Kana maaliif godhaa isinitti meera woboo naa loltuudha. Amma gaa inni kun ta'eera moo hin taane booddee irratti isinitti hima. Garuu jara kana hidhachiisaa jiraachuun isaanii ifa galaadha. Akkamiinitu hidhachiisuu gaafa jettanii karaa lamatu jira san isinitti himama. Wanti kun waan qabatamaa waan ta'eef karaa lamaan hidhachiisan. Inni jalqabaa mootummaa naannoo Oromiyaa jedhamee kan maqaan itti kennamee taa'u sanatu humnoota Amaaraa warruma godinaalee kana lamaan keessatti dhalatanii guddatan akka milishaatti qindeesse. Akka milishaatti qindeessee hidhachiisee woboonaaf lolaa jedhee tireeningii kenneefiitu bobbaase. Kun tokkodha. Eenyutu godheen isiniin jedhee caasaadhuma biltsiginnaa mootummaa naannoo Oromiyaa kan jedhamutu sila dhalattoota Amaaraa godinaalee kana lamaan keessa jiran hidhachiisee rasaasa kenneefi leenjisee woboonaaf lolaa jedhee bobbaase. Tokko hidhannoon isaanii tokko shaakalli lolaa isaan qaban tokko kanadha jechuudha. Hidhannoo duwwaa miti garuu
meeshaadhaa fi rasaasa duwwaa miti kan isaan kennaniif. Odeeffannoo basaasaa kan sirnichi argatus faannoodhaaf qooduuf maal akka godhaniif akka woboololaniif isa isaan yaadanidha laanni kun inni isiniin jedhu. Inni ta'e kan biraadha. Odeeffannoo basaasaa qooduuf. Odeeffannoo kennuuf. Ila mootummaadha jedhamee kan taa'u tokkotu odeeffannoo basaasaa walitti qabate hidhattoota Amaaraa kanaaf kenna. Ittiin fayyadamaatii naaru kutaayii jedhee jechuudha. Kun isa tokko duwwaadha. Ituu kanaan jiranii ituu jara kana hidhachiisanii jala jalaatu hidhachiisanii ituu leenjisanii ituu rasaasas kennanii fi lolli Tigraay dhufe. Lolli Tigraay gaafa dhufu jarri kun garri caalaan isaanii gara Tigraay deeman. Tigraayin deemanii isa deebi'an meeshaa gurguddaa kanaan dura kan hin qabne fudhatanii deebi'an. Hidhannoo akaakuu lammataatiin kun immoo. Kanaan dura kilaashii wanta akkas akkasiiti kan isaa hidhatan. Amma meeshaa gurguddaa kan gurmuu lolli gurguddaan kan ittiin adeemsifamu meeshaa fudhatanii dhufan Tigraay irraa. Bifa kana lamaaniinitu waggoota 8 darban kana keessa sirni biltsiginnaa qubattoota Amaaraatii fi faannoo godinaalee kana lamaan keessatti hidhachiisaa ba'ee jechuudha. Waggaa 8. Amma inni jarri kun yaadanii hidhachiisan woboonaa loltuun sun ta'ee raayiidha. Deebiinsaa wanta mul'ataa jirurra yaadichi silaa naannoo kana keessa woboon akka hin tochoone balleessuudha miti hin banne. Miidhamni tokko tokko jiraachuu danda'a. Garuu hin banne inuma jiruga. Garuu wanti barbaachisan isa kana miti kan inni isin barbaadu asirratti. Kanaan dura yeroo lola Tigraay dhaqanis yeroo Shimallis Faan jara kana hidhachiisanis to'annoo sirna biltsiginnaa jalatti godhama ture. Ilaa dubbii kana qalbeeffadha. To'annoo sirna biltsiginnaa jalatti adeemsifama ture hidhannaan hidhachiisuun. Amma guutummaadhaan guutuutti harka isaanii keessaa ba'e. Kanaan dura waan meeshaa dhiyeessaniifiif odeeffannoo waan kennaniifiif rasaasa waan kennaniifiif waan leenjii kennaniifiif hin to'atu ture. To'annoo isaanii jalatti godhama ture. Amma garuu to'annaa isaanii jalaa ba'e. Jarri amma otonomisiin of danda'aniiru. Deeggarsa biltsiginnaa kan isiniin jedhe kana. Deeggarsa biltsiginnaatiinitu duraan hirkattummaa kan qabaataa ture, hirkattummaadhaan kan jiraataa ture, amma of danda'e jechuudha humni kun. Of danda'ee jedhama. Amma deeggarsa biltsiginnaa badaan barbaadu. Odeeffannoo argachuu inuma jira. Garuu deeggarsa isaanii baay'ee hin barbaadu. Bulchitoota aanaa warra qonnaan bultoota ta'ee gammoojjii keessa qubataa guddataa dhufan ansila isiniin jedhee fi milishaa faannootii wajjiniin hariiroo diinagdee qabu wal keessa. Warri kun egaa warra biltsiginnaan muudedha. Sanyii isaanii Oromoo ta'uu danda'a, Amaaras ta'uu danda'u, waan fedhanis ta'uu danda'u, garuu bulchaa aanaati jedhamanii warri kaa'aman. Bulchaa aanaa jedhamanii warri kaa'aman. Warra boqqolloo saliixiif nuugii qotu wajjiniinitu bu'aa adda qooddatu. Oomisha gammoojjii keessatti taasifamu sana keessa. Bu'aa adda qooddatu. Kanaafi warri bulchitoota aanaa ta'an kana keessa namni qulqulluun jiraachuu danda'a. Garuu daataan achi dhufe, ragaa achi dhufe kan agarsiisu. Bulchitoota aanaa warri ta'an qonnaan bultoota warra lafa qotanii boqqolloo saliixii nuugii oomishan kanaa wajjiniin bu'aa adda qooddatu irra.
sababa kanarraan kan ka'e jara kana hin gargaaru yoo danda'an hin gargaaru malee dhaabbadhaa jechuun hin barbaadan yookaan immoo hin danda'aniyyuu. Ilaa dubbii kana qalbeeffadha. Warra bulchaa aanaa bulchaa jedhamanii muudamantu faannoodhaa fi qonnaan bultoota Amaaraati wajjiniin wal ta'ee Oromoo buqqisaa jechuudha. Maal gochuudhaaf? Faayidaa diinagdee jaraa wajjiniin adda qooddachuudhaaf. Bulchitoonni godina kana lamaanis akkasuma irra deddeebiidhaan odeeffannoo corre keessatti irra deddeebiidhaan kan maqaan yeroo baay'ee ka'u bulchaa godina Wallagga Bahaati. Bulchaa godina Wallagga Bahaati Waaggaarii Nagaraa jedhama. Bulchaa godina Wallagga Bahaa. Faannoodhaa wajjiniin milishoota isaanii wajjinis qonnaan bultoota isaanii wajjinis faayidaa guddaa kan qooddatu bulchaa godina kanaati jedhee amana namni naannoo sana. Ragaa qabnaa kanarratti. Kanaaf faayidaan diinagdee jiru kun baay'ee dubbii cimaadha. Inni kun egaa waan isinii namaanii dhaabbadhu maaliif uummata rakkataa kana ilaaltee waan tokkoon gootuu jettan miti jechuudha. Maaliif qaxaramee hojjetaa jira jechuudha. Faayidaarra dhaabbatee hojjetaa jira. Isaa fi hojiin inni guddaan bulchiinsa tochoosuutu hin ta'in uummata tajaajiluutu hin ta'in nagadachuudha jechuudha. Inni kun egaa waliigala bulchiinsa biltsiginnaa yoo ilaaltan bulchitoonni jireenyi isaan jiraataniif iyyuu isa kanadha. Bulchitoonni konkolaataan bitatan taanaan mana gurguddaa babbareedaan ijaarratan taanaan maal isaa bulchaa ta'arree jedhanii amanu warri biltsiginnaa akkoo beektan. Haaluma kanaan warri naannoo kana jiranis odeeffannoo kennuudhaan faannoo jabeessuudhaan